Jirra jirtu maatii keenya maatii kaasuu shoo akkam nuuf jirtani nuti nagaa jirraa galata rabbii nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa qaqqabu sinii jechuu jaalanna. Egaa arras deebinee dhufee jira arrammoo maalidha bal'atu jechuun keessan hin oolu egaa jalqaba jechuudha. Laayikii godhuudhaaf viidiyoo kana eegalaayi akkasuma ammoo yuutuubii keenya nama baay'ee nu ilaala duraan amma viyuun keenya baay'ee xiqqaate kanaaf sheer nu godhaa sheer laayikii godhaa nama hunda bira nu haa ga'u isiniin jenna. Egaa kanatti aansuwaan egaa bal'axuun irras waan bareedaa isinii fiddee dhuftee egaa sa'a guyyaa kaleessaa gadiisee jechuudha. Namni baay'ee keessa lakkoofsa hin qabu ingirii. Lakkoofsa hin qabu yaansi hedduudha kan hin bitanna jettanii sa'aan jechuudha waagaa'ii sinii dubbadde na fakkaate irraa fa'i garuu sinii dubbadde na fakkaate yeroo baay'ee nan dubbadda waagaa jechuudha. Waagaan akkuma isiniin jedhe kan nuuf jedhaniini fi kan abbaatti gurguratanii garagaraa jechuudha. Ani yeroo baay'ee irra deddeebi'ee sinii dubbadda sinii dhaggeeffatan malee nuti amma biyaansi waagaa nutti guddaa yaama maaliif nuti viidiyoo waraabna malee hin binnu waan ta'eef abbaan itti yaatee bitatutti immoo waagaa biyyaa jedhanii olii ilaaluun hin jiraa jechuudha. Innaa nuti amma kanuma isaan nuun jala siniin jenna kana isiniif haa galu lafas haa ta'u manas haa ta'u wariis haa ta'u jechuudha. Kan warrimti maqaa nutti yaaman isin immoo yoo itti kalooftanii bitannettanii hadhan siniif hin qannafamaa jechuudha. Raada guyyaa kaleessaa lammaffaa aalee jira akkuma isiniin jedhe leetirii 21 kennaa baay'ee gaariidha bareedaa warii sabbichaa miti jechuudha. Aannan gogore kan cinaa jirus lamatu gurgurama jedhan achi keessaa gara warii 2 qaba abbaani innaa warii lamatu gurgurama raaddi tokkos kan takka bicha haalli jira goromsis hin jira jedhan achi keessa warroonni bitachuu barbaadan immoo ol caalala isiniin jedhu goromsii fi kun garagara warri goromsaa xiqqoo gatiin lashidiyadha. Akkuma beektan egaa asirratti warii aannanii jechuun sirriitti wuddiidha wariin aannanii faayidaa akkasumatti kennu waan ta'eef innaa kanaaf wanta biraati miti yoo bitan ji'a 9tti deebi'aniitu maalu ji'a 9tti bakka ji'a 9 dhalu waan ta'eef faayidaan tokkoffaan isaa lamaffaan immoo jabbii alu sani jalaa gurgurattu yookiin isif fayyada jechuudha. Jabbiin tokko alatee biyaansi warii faranjii aannanii waan ta'eef egaa alatee too mirgoo ta'e torban ta'e gurguramu jira. Raadiyoo ta'e ji'aatti meeqa bitti 150 200 bittinna kanaaf faayidaan tokkoffaan kanaa jechuudha. Innaa kanaafiyyuu egaa irra maal sinii fidee ofiseetanii manaa jechuudha. Manni kun kan argamu ganda tokko keessatti egaa magaalaa Sallaa ganda tokko keessa argama baay'ee bareedaadha. Abbaan mana kanaa egaa mana biraa qaba egaa namni mana gurguratu calliseetii miti kaartaa pilaanii qaba seera qabeessa jechuudha. Egaa abbaan qabeenya kaan isaatti ijaaree kaan isheetti ijaaree mana itti ijaaree gatii baasaaf waan ta'eef gurguraa jechuudha. Innaa kun amma manni baay'ee tokko bareeda. Egaa akkuma argitan alaan cinaa tokko garafamee jira duuba isaa garuunatti mul'anne keessi isaattis dhagaan kasakkasamee jira. Egaa mana mooddii duraanitti jechuudha baay'ee bareedadha. Haa ta'u kootta akka hojjumaan keessa seennee hin laallaa wajjin laallaa haanis keessa seenee nagarra hojjumaan laallaa siniin jira manni kaartaa mannoo kaaree 200 minaamina qaba jiranii kaartaa pilaanii qaba seera qabeessa. Innaa kanaafiyyuu warroonni hin bitanne jettanii gatii madaalawaa gatiin isaa miliyoona 1.8 jechuudha. Laman geenye miliyoona 1 dhugaa siniin jira namni warri bitachuu barbaada fi'a warri qabdan jechuudha. Naannoon isaa kun akkuma argitan namni itti galee jira naannoon isaa mana qootti marsee jira daandiinis kinoo cinaan jira. Daandiirraa jira wanna barbaada fuuldura keessanitti hojjechuu dandeessanii kinoo akkuma argitan duwwaanis manatu jira cinaa lamaanii warqeen kinoo masakkaraa itti galuu isaanii warqeen hin jira bakka mana marfamee jira. Egaa miliyoona 1.8 jedhamee jira. Innaa miliyoona 1.8 jira afaaniin akkasuma jedhe garuu raasini bu'uu danda'a. Egaa akkuma jedhe itti kalooftanii yoo bitattanii jechuudha baay'ee bareeda. Keessa isaa koottaa hojii seenaa argitanii keessi isaa lassanamee jira agaanis
dhagaanis qophaa'ee jira waan hundumtuu jechuudha. Innaa bakka isin maaliyaa koornesii chaakii qonnoonis maqaan isaatillee galee jira keessa amma hagaan biyaansi hagaan kun jechuudha amma 45 jechaa jiran. Inni garuu gizee gaarii amma sin faayidaan tokkoffaa nagaa kunuunsiif fayyada. 45 jedha. 45 jechuun mana keessa mana tokkoyyuu hojjettu makiina hagaan olirra taa'an ta'eef makiina 4-5 nama hin ga'u jechuudha mana kana hundaaf. Makiina 4-5 hin ga'uuna. Kanaaf egaa baay'ee bareeda. Gara alaatiin illee kinu kushiinaadha kan qabu kushiinallee hin qaba garuu yaada ijaarame malee itti hin galle argitanii ollaallee hin qabdu jechuudha. Manni duwwanuu balbala 2 qaba. Asiinis hin qaba achiinis hin qaba. Faashiniidha kun immoo faashinii addaati. Kinu kushiinanis duwwan hin jira. Kushiinanis argitanii hin jira jechuudha. Bakka mana bareedatu jira sinduuba. Nama kana chaanus immoo faabirikaa wayiiti na fakkaate guddichi sun. Faabirikaa na fakkaate ganda tokko keessa argitanii manni bareedaa jechuudha. Waan fagaate fakkaata malee hagaan kinoo kan naannoo keessa jiru sagaadaa hojjubaan bitattu abbaan bitattanii innaa duwwisaa immoo yookiin garafamee jira akkuma argitanii. Egaa akkana fakkaata keessi isaa baay'ee bareeda hunduu hagaan galee jira kun amma onnoo bichaa barbaada harmaataa fi irra laqallaquu bichaadha jechuudha. Dhugaa hagaan isaa kun tirfii tokko maqaan innis waan hunduu galee jira kana amma homaa hin qabu birrii harkaan qabu jennaan balbaluma bichaa sharaayyuutti kan lalatanii itti galuu bichaa waan ofii waan ta'eef innaa kanaafiyyuu kootta hiloo jira gatiin isaa akka kaawwan miliyoona 3 miliyoona 4 miti jechuudha. Kun gatiin isaa miliyoona 1.8 egaa miliyoona 1.750 hin bitattu sanii hin karakkartu sinii jechuudha. Sanii gadiinis gurguramuu hin danda'a. Egaa nutis cinaa keessa dhaabbannee sinii morminaa. Kanaafiyyuu maamila keenya hundaafiyyuu hin morminaaf haga ammaatitti warri bitachaa jira waaqa kasin irratti himnee miti hunduyyuu haga kanas kan jedhe maaliif hin morminaaf nuti saga tokko gabaa biyyaa sin beekuu beektan nuti immoo hin beekna naannoo keenya akkatti oolu akkatti bulu waan hunda waan beeknuuf amma baay'een keessan gara biraarraa ergitanii bitatanii egaa manni gara magaalaa Boqojjiitti fi magaalaa Sallaatiyyuu gara jecha garaagarummaa qabu nuti akka naannoo keenyatti sinii binnaa sinii gurgurraa jechuudha. Innaa kanaafiyyuu waan nutti abdii kennadhaa nuti baay'een keessan birrii nyaachuu fi nuti birrii dolcheeyyuu hin nyaannu jechuudha. Birrii waan nyaannu hin jiru maaliif sin birrii nurratti nu galchitu warra keessan maatii keessan irratti galfattan. Maatii kan dallaalaa kan kafaluu hin jira dallaalee giddi manni fi lafti illee dallaala qaba waan ta'eef kuwwanis hin qabu laftii fi manni dallaala qaba kana hin beektanii egaa abbaan dallaalaa nu osoo hin ta'in kan gurguru kophaa jira inni nyaata jechuudha nuti gaheen keenya viidiyoo waraabaa innaa viidiyoo biraatti walitti deebinaa subscribe like